Ashamaa akkam jirtu daawwattoota BBC Afaan Oromoo torban kana dhimma ijoo addunyaa ta'e waa'ee waraana baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamu duuka buunee simbiraan gaa turre. Waraanni US Israa'el fi Iraan gidduutti gaggeeffamu kun har'a guyyaa torbaffaa isaati. Guyyaa torba ta'eera jechuudha. US fi Israa'el wal ta'anii Iraan irratti haleellaa tasaa erga gaggeessanii booda Iraanis deebii garaagaraa kennuu isheerraa kan ka'e bahii giddu galaa raafama guddaa keessa jira torban tokkoof jechuudha. Achi qofaatti hin dhaabbanne waraanni kun biyyoota garaagaraa ardii garaagaraa keessa jiran kallattiinis ta'e kallattiidhaan miidhaa jira. Biyyoonni baha giddu galaa qilleensa isaanii erga cufatanii har'a guyyaa torbaffaadha. Qilleensa cufachuu qofa osoo hin ta'in haleellaa Iraanii buufataalee Ameerikaa biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiran akkasumas immoo haleellaa Israa'el irratti gaggeessituun wal qabatee achuma immoo ollaa sanatti Libaanos keessattis addi waraanaa haaraan banamuurraan kan ka'e naannoo sana qofaa osoo hin taane Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessatti miidhaan waraanni kun qaqqabsiisee mul'ataa jira jechuudha. Sababni isaa bahii giddu galaa addunyaa irratti iddoowwan tarsiimoo ta'an keessaa tokkodha. Ulaan galaanaa, ulaan daldalaa karaa sana jira. Akkasuma anniisan boba'aan biyyoota addunyaa garaagaraaf ergamu biyyoota baha giddu galaa kana keessaa kan argamudha. Galaanni diimaan achirraan jira kan ulaan galaanaa biyyoota garaagaraa walitti fidu. Akkasuma immoo bo'oon Suwiz jira. Achirraan immoo karaa Iraaniin ulaan Hormuuz kan ammaa Iraan addunyaatti cuftee jira. Kuni addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiisira jechuudha. Taateewwan ijoon torban kana keessa qaqqabanii kanneenidha. Miidhaa waraanni kun qaqqabsiise Itoophiyaa dabalatee Afrikaa irratti maalidha kan jedhu qabxiiwwan muraasa kaasne gara qabxiilee jiranitti haa dabarruuti. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa daafii waraana kanaa ta'aniiru jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota baha giddu galeessaa waliin hariiroo qabdurraa kan ka'e hariiroo daldalaa qabdi. Daandiin qilleensa Itoophiyaa torbanitti balaliiwwan hedduudha kan garasitti taasisu guyyaatti gara balalii 15 akka qabu daandiin qilleensa Itoophiyaa BBCtti himeera. Sababa biyyoonni baha giddu galeessaa keessa jiran daandii qilleensa isaanii cufataniif daandiin qilleensa Itoophiyaa garasitti imaluudhaaf danqameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa BBCtti akka himetti torbanitti balaliiwwan 101 biyyoota baha giddu galeessaa keessaa qaba. Biyyoota akka Israa'el faa, United Arab Emirates faa, Qatar fa'itti guyyaatti balalii 3 qaba. Kanaaf dhiibbaa guddaan akka irra ga'e galii achirraa silaa argachuu qabu. Tilmaaman doolaara miliyoona 13.5 kan ta'u torbanitti dhabaa jira. Kana biraan immoo baasiiwwan garaagaraa imaltoonni waraanni sun itoo hin eegalin dura tikeetii isaanii kutatanii daandiin qilleensa Itoophiyaa bifa garaagaraan imaltoota kana gargaaruu qaba waan ta'eef bifa kanallee Itoophiyaa miidhaa akka jiru daandiin qilleensa Itoophiyaa BBCtti himeera. Gama biraan immoo Itoophiyaan biyyoota baha giddu galaa kana wajjin hariiroo qabdi. Biyyoota akka Bahareen, Israa'el, United Arab Emirates, Qatar biyyoota hedduudha. Saawudii Arabiyaa kanneen wajjin hariiroo daldalaa qabdi. Boba'aan Itoophiyaan fayyadamtu iyyuu achirraa kan dhufudha. Kanaaf kun iyyuu ni danqama jechuudha. Ulaan galaana diimaa akka durii miti danqamee jira. Ulaan Hormuuz danqamee jira. Bo'oon kanaal qilleensi biyyoota baha giddu galeessaa cufamuunsaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa fi biyyoota Eeshiyaa Awurooppaa irratti dhiibbaan inni qabu guddaadha. Gama biraan immoo Israa'el fi US kana booda waraana gulantaa biraatti ceenaa jechuudhanii ibsa baasaniiru ni warfees kan jedhu. Sababni isaa kanaan dura guyyoota jalqabaa irratti haleellaan Israa'el fi US kan irratti xiyyeeffatu sirna ittisaa akkasuma qondaalota waraanaa Iraan olaanoo ta'an buufataalee waraanaa gurguddoo iddoo ajajaa buufataalee mootummaan Iraanii waraanaaf itti fayyadama jedhanii yaadan kan irratti kan xiyyeeffatedha. Amma sirna ittisaa qilleensa yookiin immoo humna waraanaa Iraan erga dadhabsiisanii booda kana booda maalidha kaampeenii yookiin immoo duula haleellaa ciccimaa gaggeessutti ce'utti kan isaan beeksisanii. Kanaaf immoo ragaan guyyoota 2-3 darbanii kaasee xayyaaronni Ameerikaa istiraatiijik boombarsi warri jedhamanii fageenya dheeraa imaluudhani boombii gurguddaa darbachuudhaan si'a tokkotti boombii hedduu darbachuudhani kan beekaman kanneen akka B2 Spirit jedhaman, B52, B1 Strato kan jedhaman, B1 Strato Fortress kan jedhaman akkasuma B1 Lancer xayyaaronni kunniin fageenya dheeraa imalanii
boombii hedduu darbachuudhaan fakkeenyaaf si'a tokkotti buufata waraanaa tokko barbadeessuu kan danda'u akkasuma daandii buufata xiyyaaraa tokko barbadeessuu kan danda'u yookiin immoo naannoo tokko naannoo istiraateejii waraanaati yookiin immoo xiyyaafannoo waraanaati jedhame tokko si'a tokkotti mancaasee deemuu kan danda'u. Xayyaarota akkasii fayyadamu eegalteerti. Sababni isaa xayyaaronni kun jalqaba irratti deemuudhaaf ni rakkatu. Sababni isaa saffisa guddaadhaan akka jeettiiwwan waraanaa imala waan ta'eef sirna ittisaa Iraaniin danqamuu danda'u. Kanaaf sirna ittisaa Iraan erga rukutamee booda amma xayyaarota kana erguu jalqabaniiru jechuudha. Kun immoo dandeettii waraanaa Iraan irratti dhiibbaa guddaa geessisuudhaaf kan kaayyeffate akka ta'e Tiraamp kaleessaa afgaaffii miidiyaa NBC wajjin taasisee irratti ibseera. Kaayyoon keenya dandeettii waraanaa Iraan guutummaan mancaasuudha. Akkasumas immoo caasaa mootummaa Iraan mancaasnee gaggeessaan haaraan jijjiirama simatu yookiin immoo gaggeessaan haaraan biyyattiifis ta'e nuufis gaarii ta'e akka dhufu gochuudha kan jedhu haasaa taasiseera. Inumaayyuu immoo gaggeessa haaraa filatamu keessatti Ameerikaanii kallattiidhaan iyyuu hirmaachuu qabdi haasaa jedhu dubbateera Tiraampi. Kun maal lamatti agarsiisa lafarratti ammatti waraanni kun akka tasgabbaa'u yookiin immoo mallattoon tasgabbii wanti jiru hin agarsiisu jechuudha. Inumaayyuu haasaan tokko dhaga'amaa ture Tiraampiyyuu guyyootan dura kan jedhe Iraan amma mariidhaa fi qophoofteetti nu gaafatteetti garuu yeroon isaarra darbeera kan jedhu wayii dubbatee ture. Garuu ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchimaa jedhanii nuti gaammaatti mariidhaaf yookiin immoo haasaadhaaf gaaffii hin gaafannes hin jiru hin gaafannus amma haleellaan nurratti gaggeeffamaa jirutti wanti mariidhaaf gaafanne hin jiru hin gaafannus kan jedhu mirkaneessanii jiru jechuudha. Kanaaf kun maal agarsiisa jechuudha. Haleellaan ammayyuu cimee akka jiru Iraanis haleellawwan gurguddaa gaggeessaa akka jirtu garuu immoo Israa'elii gara gulantaa waraanaa ittaanutti ceena jettee gaafa beeksistu lakkoofsi misaa'eelonni Iraan dhukaastu guyyaadhaa gara guyyaatti xiqqataa dhufeera. Stookpaayiliin ishee yookiin immoo mankuusanii misaa'eelota Iraan garmalee xiqqaachaa dhufeera duwwaa ta'aa dhufeera kan jedhudha kan beeksiste. Kanaaf lakkoofsi misaa'eelota Iraan keessumaa kan fageenya dheeraa imaluu danda'an Israa'eliin kan qaqqabuu danda'an guyyaatti lakkoofsa xiqqateera. Kan immoo haleellaa cimsinee gulantaa ittaanutti gaafa itti fufnu guutummaan dhabamsiisuu hin dandeenya waan jedhu ibsa kan baaste Israa'el. Gama biraan immoo Libaanoos keessatti addi waraanaa biraa Hizboolaa wajjin banamee jira waan ta'eef yeroo tokkotti haleellaa lama kan isheen gaggeessaa jirtu. Iraanis immoo haleellaa bifa haaraa qabu fakkaatu kaleessa waan eegalte kan agarsiisu gabaasaleen Israa'el keessaa bahanii kilaastar boombii fayyadamuudhaan Israa'elin akka haleelte viidiyoowwan Israa'el keessaa bahanii agarsiisu. Kana jechuun maal jechuudha? Kilaastar boombii misaa'ilitti fageenya dheeraa deemutti fe'uudhanii bakka qiyyaafannoo sana gaafa ga'u boombiiwwan hedduu si'a tokko digdee lakkisa jechuudha. Kanaaf akka misaa'ilii tokko dhaqee kana dura lafa rukutaa kan ture sana sirna ittisaatiin qolachuun rakkisaadha jechuudha. Sababni isaa misaa'illi kilaastar boombii yookiin immoo boombii lakkoofsaan hedduu ta'e gallakkisu kuni bakka sana gaafa ga'u boombiiwwan kana gallakkisuu danda'a jechuudha. Boombii 20, 30, 50 ta'uu danda'a jechuudha. Bakka hedduutti faca'ee miidhaa geessisuu kan danda'u bifa sana haleellaa bifa akkasii qabu Iraan kan jalqabdeedha. Kana dura hin dhaga'amne guyyoota 6 darban keessatti garuu halkaneedha haleellaa kilaastar boombitiin Israa'el haleeluu ishii ragaaleen bahaa jiru Israa'el keessaa jechuudha. Gama biraatiin immoo ibsa Israa'el fi US gulantaa waraanaa biraatti ceena jedhaniin cinaatti Tiraamp maal jedhee hidhattoota Kurdi kaaba Iraaq keessa jiranii ni jajjabeessan akka isaan Iraanitti seenanii haleellaa gaggeessan kan jedhu ibsa kennee jira Tiraamp. Afgaaffii NBC News wajjin taasiseen jechuudha. Hidhattoonni Kurdi kun biyyoota garaagaraa keessa jiru. Sooriyaa keessa kan jiran jiru, Iraaq keessa kan jiran jiru, Iraan keessa kan jiran jiru. Hidhattoonni keessumaa hidhattoonni Kurdii lammummaan isaanii kan Iraan ta'ee mootummaa Iraan wajjin waldhabdee waggaa dheeraa waan qabanii fi baqatanii daangaa Iraaq kaaba Iraaq keessa jiru jechuudha. Naannoo kaaba Iraaq bulchiinsa Kurdoota keessa jiru jechuudha. Kanaaf hidhattoonni kun ji'oota darban keessa CIA wajjin wal qunnamanii inumaayyuu CIA meeshaa waraanaa dhiyeessaa fi kan jira kan jedhu gabaasaaleen ba'aa turanii. Kanuma immoo kan mirkaneessu Tiraamp maal jedhee hidhattoonni kun daangaa Iraanitti ce'anii lola lafoo akka gaggeessan ni jajjabeessina kan jedhu waamicha dhiyeessee fi jira. Hidhattoonni kunis qophii gochaa akka jiran Reuters kaleessa gabaasee ture. Kanaaf
wanti Iraanii fi US akkasumas Israa'el gidduutti deemaa jiru kun wanta qabbanaa'u hin fakkaatu. Garuu immoo haasaa kana faallaa ta'e Tiraamp maal jedhee loltoonni US daangaa Iraan keessatti hin bobba'ani. Sababni isaa waan Iraan qabdu mancaasaa jirra waan ta'eef loltoota keenya achitti bobbaasuun nu hin barbaachisu haasaa jedhu dubbateera Tiraamp jechuudha. Ammatti loltoonni US yookiin immoo humni lafoo daangaa Iraanitti akka bobba'an kaayyoo isaa hin qabu kan jedhudha kan inni dubbate. Kanaan wal qabatee kaayyoon waraana kanaa maalidha kan jedhu xinxaaltonni yaada garaa garaati kan isaan kaasanii. Jalqaba Israa'el fi US gaafa haleellaa Iraan irratti bananii kan isaan kaasanii tokko Iraan nikulara oomishuudhaaf karoora qabdi dhoksaadhanii. Inni kan biraa immoo marii gaggeeffamaa ture keessatti ejjennoo laafaa hin agarsiifne gara mariitti dhufuudha fi walamantaa jabaarra hin geenye fedhii hin qabdu. Gama biraatiin immoo keessumaa Israa'el jabeessitee kaasaa kan turte Iraanii misaa'ilota fageenya dheeraa deemuu danda'an intercontinental ballistic missiles warra jedhamanii gabbisaa jirti. Kun immoo anaaf yaaddodha. Kanatti daangaa hin goonu yookiin immoo kanatti gitan goonu yoo ta'e yaaddoo kooti kan jedhuudhani gara waraanatti kanatti kan seenanii takka turanii immoo biyyoonni lamaaniyyuu yaada mootummaa Iraan iddoodhaa buqqisuu kan fakkaatu kaasaa turanii inumaayyuu lammiileen biyyattii akka carraa kanatti fayyadamanii daandiitti ba'anii mormii gaggeessanii mootummaa Iraan aangorraa fonqolchanii nama isaanii ta'u bakka buufatan kan jedhu biyyoonni lamaaniyyuu waamicha dhiyeessaati kan turanii. Kanaafi ejjennoon dhaabbataan biyyoota kanaatiyyuu maalidha kaayyoo waraana kanaatiyyuu maalidha kan jedhu hagammaa ifatti adda bee jala muramee kana waan jedhame hin jiru kan jedhudha xinxaaltonni kan kaasanii. Gama biraatiin immoo biyyoonni lamaan kun humna lafoo hin bobbaasan yoo ta'e haleellaa qilleensa irraatiin mootummaan biyya tokko carraan inni kufuusaatii baay'ee xiqqaadha kan jedhudha. Kanaaf immoo fakkeenyi biyyoota baha giddu galeessaa keessatti kanaan dura giddu seentummaa US'tiin ta'e ragaadha. Keessumaa mootummaa tokko aangorraa buusuudhaa fi humna lafoo bobbaasuun barbaachisaadha. Haleellaan qilleensa irraa dandeettii waraanaa jajjabaa biyyi sun qabdu dadhabsiisuu danda'a. Garuu immoo humni lafoo bobba'uun dirqama. Humni lafoo immoo yoo bobba'ee kana dura seenaa biyyoota baha giddu galeessaa US keessatti hirmaatte keessatti Sooriyaa keessatti hirmaattetti Afgaanistaan keessatti hirmaattetti akkasuma immoo Iraaq keessatti hirmaattetti biyyoonni kun amma ammaatti dimokiraasii sirrii ta'etti hin ceene akkasuma nagaa fi tasgabbii waaraa hin arganne biyyoonni lammiileen biyyoota sanaa hiriira siyaasaa garaa garaatti qoqqoodamanii akka ammaatti nagaan hin buune kan jedhu fakkeenya kaasanii kan morman jiru. Karoora yeroo dheeraa Iraaniif biyyoonni kun lamaan ammayyuu hin ibsine maal ta'uu mala kan jedhu. Mootummaan Iraan aangorraa kaasuu danda'u. Garuu erga aangorraa ka'e Iraan akkuma biyyoota kaan akkuma biyyoota akka Sooriyaa fa'aa akkuma Liibiyaa fa'aa akkuma Iraaq fa'aa taati carraan jedhu yaaddoo xinxaaltonni kun kaasanidha. Gama biraatiin tariitii carraanii gara mariitti dhufuu isaanii jiraachuu mala kanneen jedhanii kaasanis jiru. Sababni isaa ammatti wanti gara mariitti geessu mallattooleen lafarratti mul'atan jiraachuu baatanis illee biyyoonni baha giddu galaa keessumaa daafii waraana kanaa ta'an dinagdeen isaanii jireenyi isaanii enerjii yookiin immoo boba'aa irratti kan xiyyeeffate akkasuma immoo turizimii irratti kan xiyyeeffate daldala irratti kan xiyyeeffate torban tokko balbala cufataniitiin jiru. Kana booda lammiilee biyya isaanii dinagdee isaanii bifa kanaan waraanni kun ji'ootaaf kan itti fufu torbanootaaf kan itti fufu ta'ee dandamachuu hin danda'an waan ta'eef kallattiinis ta'e alkallattiidhaan biyyoota kanarratti dhiibbaa geessisanii mariidhaaf akka ta'an gochuu danda'u kanneen jedhanis jiru. Inni kan biraa immoo baasii waraana kanaa biyyoota kanarra jirudha. Misaa'ilota kan fayyadaman biyyoonni akka Israa'elii fi Ameerikaa misaa'ila tokko diroonii Iraan tokko rukutuudhaaf misaa'ila $100 yookiin miliyoona lakkaamuudha kan isaan dhukaasanii. Kun immoo torbanootaaf ji'ootaaf gaafa itti fufu tarii waraana kana isaaniyyuu deebanii dandamachuu dadhabu kan jedhus jira. Sababni isaa Iraanii misaa'ila fageenya gaggabaabaa qabdi dirooniiwwan kumaatamaan lakkaamanidha kan isheen oomishtu of bira dabartee waraana Yuukireen irratti Raashiyaatti gurguraati kan isheen turte. Kanaaf carraan mariitti deebi'uu isaanii ni jira kanneen jedhan jiru. Yoo jarri kun mariitti deebi'anii eenyutu jara kana mariisisuu danda'ame kan jedhu ilaallee biyyoota lamaan tokko carraa waraana kana mariisisuu qaban kaasnee haa goolabnu. Jalqaba irratti Chaayinaan waraana kana akka dhaabbatuu fi mariidhaan gidduu seenuu dandeessi jaarsa araaraa taatee gidduu seenuu dandeessi kan jedhu jira. Sababni isaa Chaayinaan Iraan wajjin hariiroo gaariidha kan isheen qabdu.
Iraan irraa boba'aa guddaadha kan isheen bitattu jechuudha. Amma ulaa Hormuuz karaa sana karaa Chaayinaan irraa bitattu yookiin immoo karaa Iraan boba'aa ishii biyyoota kaanittis gurgurattu Iraan cuftee jirti sababa waraana kanaan. Kanaaf Chaayinaan ammatti illee mankuusaa keessa boba'aa yoo qabaatte waraanni kun ammumatti fufaa deemu boba'aan isheen qabdu jalaa dhumaa deema waan ta'eef diinagdeen ishii jalaa raafamuu danda'a. Inni kan biraa baha giddu galeessaa biyyoota Eeshiyaa keessaa Afrikaa keessaa investimentii guddaa qabdi daldala guddaa qabdi waan ta'eef kun akka jalaa danqamu hin barbaaddu Chaayinaan jechuudha. Kanaaf waraanni kun itti baasaa yoo dheerate gidduu seentee jaarsummaadhaan biyyoonni kun akka waraana kana xumuran gochuu dandeessi kan jedhu abdiin jira. Tattaaffiiwwan garaagaraas gochaa akka jirtu Chaayinaan iyyuu ibsiteerti. Jalqabumayyuu gaafa waraanni kun eegalu biyyoota muraasa waraana kana morman keessaa tokko Chaayinaan. Amma immoo biyyoota akka Omaan yookiin immoo Faransaay fa'aa wajjiniin ta'uudhaan biyyoonni kun akka gara mariitti deebi'anii fi tattaaffii gochaa akka jirtu ministeerri dhimma alaa Chaayinaa iyyuu beeksiseera. Inumaayyuu jila tokko gara baha giddu galeessatti erguusaa beeksiseera jechuudha. Ministeerota dhimma alaa Omaanii fi ministeera dhimma alaa Faransaay wajjin mari'achuudhaaf jechuudha. Inni kan biraa jaarsa raaraa ta'ee dhiyaachuu eenyu danda'a kan jedhu Raashiyaanii akka fakkeenyatti kaa'aa jirti. Sababni isaa Raashiyaanii bulchiinsa Tiraamp wajjinis hariiroo gaarii uummataa jirti. Hariiroo diinummaa akka durii sanan qabanii waraana Yukireen dhaabuu keessatti Tiraamp erga dhufee tattaaffii guddaadha kan gochaa ture. Inumaayyuu hariiroo dippiloomaasii fi daldalaa deebisee Raashiyaa wajjin uummachuudhaafi yaalii gochaa ture waan ta'eef walitti dhufeenyi Puutiinii fi Tiraamp gidduu jiru fooyya'aa dhufuunsaa Raashiyaan jaarsa araaraa taatee biyyoota kana walitti fiduu ni dandeessi kan jedhu abdii kan irra kaa'ame keessaa tokko Raashiyaadha jechuudha. Waraanni kun gaafa eegalu biyyoota jalqaba waraana kana morman keessaa tokko Raashiyaadha. Inumaayyuu ministeerri dhimma alaa Raashiyaa ibsa gaafa sana baaseni waraanni kun atattamaan dhaabbatee biyyoonni kun mariidhaan dhimma isaanii wal dhabdee isaanii furachuu qabu. Yoommoo jaarsummaa barbaadan iyyuu jira jettee ibsa baasuun ishii ni yaadatama. Kan biraa Turkiidha. Turkiin biyya miseensa neetooti yaaddoo nageenyaa Iraan irraa hin qabdu dheengadda misaala baalistikii tokko Iraanatti dhukaastee ittee komattus Iraan deebitee waakkachuu ishiitti wal qabatee dubbiin sun qabbanaa'eera. Kanaaf Turkiin naannoo sanatti waraanni akka ka'u jalqabayyuu hin barbaaddu. Dhimmi kun mariidhaan akka furamuuf waraanni Israa'el US fi Iraan gidduutti akka hin kaanee fi biyyoota dhamaatii godhan keessaa tokko Turkiidha. Garuu milkoofnee waraanatti galameera. Ammas waraanni kun caalmatti akka hin babal'annee fi bahii giddu galaa kana caala akka hin jeeqamneef Turkiin dhageettii fi beekamtii baha giddu galeessaa akkasumas immoo waltajjii idil addunyaatti qabdu fayyadamtee biyyoota kana irratti dhiibbaa gootee gara mariitti akka dhufanii fi jaarsa araaraa taatee dhiyaachuu dandeessi kan jedhu abdiin jira yookiin immoo biyyoota abdiin irra kaa'atame keessaa tokkodha jechuudha. Ammatti guyyaa torbaffaa waraana baha giddu galeessaa keessatti deemaa jiruun wantoonni jiran kanaadha. Itti baay'isaa waraanni kun maal ta'uu mala kan jedhu guyyaa guyyaatti taateewwan akkasuma duuka buunee simbiraan ge'uu itti fufna. Fuula marsariitii keenya, feesbuukii keenya akkasumas immoo yuutuub chaanaalii BBC Afaan Oromoo sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna galatoomaa.